I'm sorry that I strung you along. You along, and the worst part is you're just letting him. Hello everybody, how are you? I'm fine, thanks to God. And thank you so much for you are here. Today I'm gonna teach you one English phrasal verb that is string someone along. Okay, but before that, if you are new for this channel, don't forget to subscribe and also share my videos. Okay. So akkam jirtu nagaan jira. Egaa har'a jechuudha English phrasal verbii string someone along kan jedhu qabadhee isiniif dhufeen jira jechuudha. Phrasal verbii kana iddoo garaagaraatti fayyadamuu dandeessu waan ta'eedhaaf hamma viidiyoo kanaatti egaa na hordofaan affeerraa koote akkasumas immoo haaraa yoo taatan subscribe gochuu keessan akka hin irraanfanne isiniin jedha. Egaa jechi jalqaba irratti jechuma kana tokko tokko naa ilaalu. String jechuun maa inni hiikaan isaa afaan Oromoodhaan. String jechuun egaa haada jechuudha. Okay? Along jechuun immoo wal bira qabu jechuudha. Hiikaan amma literally jechuudha. Tokko tokkoon wal biratti qabne yoo ilaalla ta'e haada wal bira qabu ta'a jechuudha. Garuu hiikaan isaa akkasii miti. Okay? Phrasal verb jechuun egaa jechuun Ingiliffaa garaagaraa lama wal biratti dhufanii hiikaa adda ta'e kan kennanidha jechuudha. Hiikaa isa jechuudha kophaa kophaatti qaban sana osoo hin taane isaan adda ta'e kan itti kennanidha jechuudha. So phrasal verboota kana egaa meelli kan irratti yeroo viidiyoo baay'ee isiniif hojjedha. Isinis immoo yeroon hojjedhu sirriitti ilaalaa isiniin jedha jechuudha. So string along jechuun hiikaan isaa maal inni kan jedhu itti dabaru. String along jechuun that means to deceive someone by giving them false hope or expectations. What does it mean? To deceive someone jechuun nama tokko gowwoomsuu jechuudha. By giving them false hope jechuun abdii sobaa kennuudhaan yookaan immoo expectation waan akkanaa kana nan godha jechuudhaan jechuudha. Sobuudhaan nama sana maal gochuudha? Gowwoomsuu jechuudha. That's all. Okay? So example tokkoffaa kana keessatti immoo sirriitti haa ilaalu. The first example. I'm sorry that I strung you along. Jalqaba irratti kan ilaalu string kan jedhudha. Garuu amma immoo maal strung jedha jechuudha. So strung jechuun it's the past form of string dha jechuudha. Kanaaf I'm sorry that I strung you along jechuun I'm sorry jechuun maal just simply nan gadda yookaan immoo dhiifama jechuudhaaf ni fayyadamna jechuudha. Okay? Kanaaf waanan si gowwoomseef dhiifama jechuudhaaf jechuudha. Yookaan immoo waanan si gowwoomseef nan gadda jechuudhaaf jechuudha. Okay? I'm sorry jenna jechuudha. Kanaafuu I'm sorry that I strung you along jechuun waan si gowwoomseef dhiifama ta'a jechuudha. Strung kana egaa string jettanii kan fudhattan yoo ta'e yaadatti yoo ta'e hiikaan isaa adda ta'a jechuudha totally jechuudha. Okay? I'm sorry that I strung you along. So amammoyu just let's pass to the second example. The second example, he strung me along for a year then dumped me. He strung me along for a year then dumped me. So strung me along jechuun maa inni akkuma dura kaasne gowwoomsuu yookaan jechuudha. Strung jechuun pastedha. Kanaafu strung kan jedhu kun maal ta'a jechuudha? Gowwoomsee ta'a jechuudha. String yoo ta'e gowwoomsuu ta'a. Strung yoo ta'e immoo gowwoomsee ta'a jechuudha. Kanaaf waggaa tokkoof na gowwoomsee sana booda na dhiise. Dumped me jechuun dhiisuu jechuudha. Okay? So he strung me along for a year then dumped me. Waggaa tokkoof na gowwoomsee sana booda na dhiise jechuudha. My whole family really loved the last guy I went out with, and he strung me along for a year and then dumped me. Now let's pass to the third example. He is stringing you along. He is stringing you along. This one is actually present continuous tense format. Okay? Formatii present continuous tense qabateeti jechuudha. String kan ture san stringing goone waan ta'eedhaaf jechuudha. So hiikaan isaa maa inni si gowwoomsaa jira jechuudhaaf. He is stringing you along. Stringing jennee haala saniin goona jechuudha. He's stringing you along, and the worst part is you're just letting him. Kanaaf bifa addaa kanaan fayyadamna jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kanarraa waan gaarii barattaniirtu jedhee nama. But the fourth one, okay, afuraffaa kana jechuudha. Comment irratti akkana kanaaf gootaniin barbaada hiikaa isaa jechuudha. So the fourth one says, I didn't want to string you along. I didn't want to string you along. I didn't want to string you along. Let's just be friends. Kanaaf comment irratti hiikaa isaa
Egaa barreessaa akkasumas immoo gaafiilee adda addaa yoo qabaattan gaafachuu keessan hin dhiisinaan isiniin jedha. That's all for today. Until we meet each other by another video, stay safe and healthy.